ilma fura qulqulluu jaalalli giiftii keenya maariyaamii hundoo keenya waliin haa ta'u. Murtee akkamii ilaalcha akkamii fudhatta anarratti? Kuni beekamaadha be. Namni sani dura dhaabbatee hin jiru. Andualem qoratamuu qaba. Dhiibbaa gochaa turre of eeggannoodhaan dubbanna mana kana keessatti ati har'a dhuftee natti fakkaate guutuu miidiyaa jira. Yakki jaluma taa'in sin dhaggeeffadhan dubbadhu garuu inuma dhaggeeffadha jala taa'ee har'a garuu xinnoo isheen beekishaa baryaanni keessan tokkodha biro wanni isaan si wal simormis tokko hin jiru maaliidhaaf yoo jettee innis hamma bu'aan qorannoo kana argamutti waan biraa wal keessa ofuun hin barbaasudha. Isin jechuu jira. Asis isuma san jechuu jirta. Galatooma. Maaliif kanneen bakka dhibee hundi keenya nama waa barateedha waa ilaaluu dandeenyudha. Gar lamaanuutti murteessuun ammatti hin barbaachisu. Abbaan seeraa gadi ba'ee yoo nu dubbate tarii yoo dubbate tarii amma sirra deebi'ee tariin siniin jedha. Abaluutu kana godhe shakkamaan abaluu waggaa 25 waggaa 30tti murteessineerra kan jedhe poolisii yoo gadi ba'ee nu dubbatte hundumti keenya bakka argan. Ammatti garuu adaraa keessan isheettis murteessina isattis murteessina. Mana biraa keessatti dhageessee dhufte beeki kana mana biraa nu beeksisa balaaleffachaa jirra. Ragaa as dhageessisna kinoodha. Turre yeroo tokko. Ila beekisha yaanni kan keetii fi yaanni roobalee tokko san akkasi wal hubadha. Ajandaa jirra dubbachaa jirtullee daayivertii ta'eera namni baay'ee akka itti fakkaatettira kan ibsachaa jiru sirriidha. Namni ilaalcha kamiyyuu wanta itti dhagahamu wanta dhaga'e gama adda addaadhaan odeeffannoo gurratirraa haasaa sana jechuun namni tokko obbo aan as keessa deeseenee waan tokko Andualem nam beekaa yookaan waan nama kana godhu miti sirriitti inni dhibbatti waan kana yakka kana raawwanne jedhee fi guutummaa namoota as keessa jiru bakka bu'a jechuu miti namni sun. Haa ta'uyyuu malee nuti irraa kan dubbachaa jirru keessumaa nafxanyoonni adda durummaadhaan akka waan quuqama dhala namaa keessumaa quuqama Oromoof qabanitti arti warroota Oromoon qaroo ija gooti. Akka kanatti fayyadamanii cabsaa jiru. Ragaa eessaa fidanii namni kuni yakka kana isatu raawwate jedhu. Oromoonni mana isaanii seenanii haasa'anu. Kun tokkoffaa dhugaa qananii lubbuu ishii toora qulqulloota rabbiin haa kaa'u. Dhugaa ishiillee balleessu. Dhugaa Andualemis balleessu. Saba biratti jibbisiisu. Yakka kana yoo irraawwanne jedhe qorannoodhaan irraawwanne jedhe argitee uummata Oromoo biratti yakkuu jechaadha. Kun immoo aggaammii artii Oromoo irratti godhamaa jirudha. Kanaatiifuu warra afiifachi deemanii dhugaa dhoksuudhaaf magaalaa Finfinnee fa'aa keessa taa'anii barruuwwan adda addaa toora miidiyaa hawaasaa irratti barreessan kana sila dhaabsisuu qaba qaamni seeraa. Kana hin godhe. Kana uummanni akkamitti ilaala isa kanarraayu malee qorattoota yakkaa miti mataa kootiin qorataa yakkaa miti. Yakki kun yeroo raawwatu bira hin turre haala walitti dhufeenya isaan lamaan jidduu hin beeku garuu immoo dhugaan namoota lama jidduutti argitee dhugaan akka hin banneef inni kaan as harkisa inni kaan achi harkisa. Keessumaati immoo nafxanyaa waggaa 11-12 ol Oromoo cabsuuf irratti hojjechaa turan gareedhaan isaan bira deemaniitu himatu jechaadha. Engadda daandiin qilleensa Itoophiyaa moo humna qilleensa Itoophiyaa haa ta'u ispoonsara taanaafiin akkamitti warra baala gizeedhaaf Andualem ispoonsara taanaan biyyittiin kunoo kana keessa jirti jedhanii warra irratti ololaa turan jechaadha. Jarreen kun hattoota kana bira dhaqanii dhugaa barbaaduu warri deeman mataadhuma isaaniitti Oromoo osoo hin ta'in hattoota jechaadha isaan kun. Mataadhuma isaaniitti warra xumureen sii kenna Arsenal dhiifamu. Yaa irra deebitanii haasa'awan. Miit godhadhu Arsenal please. Kanaatiifuu warra ofiif halkanii guyyaa qaawwaa argatanii jechaadha. Gama biraadhaani ilma Oromoo yoo argite summiidhaan fixii jedhee gorsu. Daa'ima Oromoo fixi lafarraa akka hin guddannee jedhu. Aartii Oromoo irratti qoosu. Eenyummaa Oromoo irratti qoosu. Aadaa Oromoo irratti qoosu.
gaafa inni jidduutti balaan akkasii yoo nu jidduutti argamu immoo ilmaan Oromoo jidduutti keessa seenaniitu wantoota akkasii borcu jechaadha. Ragaan hin jiru, ragaan qabanni garuu idiitii gochuun kallattii adda addaadhaan dhufanii dhugaa namaa dhoksu jechaadha. Jarreen achi deemanii ani Oromoodha jechaa yaada kennan magaala Finfinnee keessa taa'anii wantoota adda addaa barreessan uummanni Oromoo nurra dhaabbadhaa jechuu qaba. Hanga dhugaan bahutti kanuma jechuu fi galatuma waan dhaggeeffataniif. Galatoomi tullu nullee kana balaaleffachaa erga guyyaa duraatti kana bitti naafame yeroo tokko nuyi nama keenya hubachiisuu deemna. Galatoomi. Laala Finfinnee keessa taa'anii waan isaan haasaa mana faannoo seenanii Oromoodha jechaadha. Intalli tun beekamtuudha biizinasas qabdi. Miitii godhadhaa please. Okay, thank you. ማለት ጎረቤታቸው ናት። አንድ ላይ ነው የሚኖሩት እዛ እቺ ማለት እንፎ የሚለው ስለ ፍቅር ከመዘምሩ ፍቅር የሚለው አይነት እንትን ነው የያዘው ውስጡ ማለት ነው። በጣም እንደሚጨቃጨቁ ከመጨቃጨቅ አልፎ በጣም እንደሚመታት ነው አሁን ዙሪያ ላይ ጎረቤቶቿ ላይ የሚያወሩት ማለት ነው። ሶ እቺ ልጅ ትናንትና ባይገላት ራሱ ኦልሞስት በቃ ትናንትና ባይገላት ኖሮ ከሌሶ ሰው አጀሱ ባቴ የት ሚርከኔፈቴ እርቲ የቻለ ሺላ ገፈዳ ጉዲ በጣም ከስታ ነበረ። ያቺ ምናቃት ኢንፍሉዌንስ ስታደርግ የነበረችው ቀነኒ አይደለም አሁን ያለችው አይደለም። ይሁን በጣም ያስፈልጋል። የሆነ ሰው እንደሆነ አንቱ ማለት ጎረቤታቸው ናት። አካሲ ቪዲዮ ይሙረመሌ ጋራ ዱራቲት ማል ጀቴ ቪዲዮን ኩን ሙረማዳ ግን ትናንት ባይገላት ከሌሶ ሰው አጀሱ ባቴ የት ሚርከኔፈቴ እርቲ የቻለ አጂ ገራ ዱማቲረት ማል ጀራ ቪዲዮን ኩን ብሏል ናንጀዳኒ ጅሩ አከስ ጎዳ ናንጀዳኒ ጅሩ ተብሏል ኢሳ የቻለ ከነ ጀቹን ሀቀ ኢንተላ ከና አከምባኔ አዋሉ odeeffannoo dogoggoraa warra dhimma kana qoratan jala balleessu odeeffannoo dogoggoraa kennuufi jechuufi odeeffannoo dogoggoraa kennuufi kana tokko kana jira lammata hiriyaan ishii best friendin ishii barreeffama WhatsApp irraa walitti barreessan barreeffamni sun qananiin maal jettiin of ajjeesuufi kana booda ani abdii hin qabu jetti tun immoo hin gorsiti. barreeffamni sun gaafa dhaqnee laallu waggaa tokko dura barreeffamee jechaadha. Garuu barreeffamni suni ani amma seerri qabee waan jiruuf malee barreeffamni suni akkamitti akka edit ta'u dheengaddallee asitti agarsiisaa turre jechaadha. Kanaaf akkanatti dhugaa intala kanaa awwaal Oromoo jidduutti atakaaroo kaasanii namni waa'ee ishii dhiisee waan biraati irratti walfalmuu irratti akka xiyyeeffatu mootummaa irratti dhiibbaa dhugaa baasi jedheetu dhiibbaa gochuu dhiisee akka uummanni walfalmuu kanaaf ajandaa kana fiduu jechaadha yeroodhaan sagalee namaa faa walitti hidhaniitoo eenyuun dubbachuu barbaadde irratti namni sii kennafachuu si dura nama kanatu jira ati duratti illee dubbatti natti mul'ate hin dubbanne okay tuufi. Okay, galatomi. Apa copy link gora, warri jala jirta share copy link gora. Engadda oton hojii hojjechaa jiruuti hojii hojjechaa oton jiru gidduutti hin hubatiin hafe faanaa kan jedhamu afaan Oromoodhaan kan hojjetu Finfinnee keessa jira yoo warri beektan natti himuu dandeessu. Jira Finfinnee keessa faanaa. Inna faanaan suni poolisiidha kan baasee oton screenshotting godin hafe gidduutti itti deebeen hojjeta jedhee hojiitti deebee akka inni baasetti jechuudha. Poolisiitu kana poostii godhe kan inni jedhe qorichaanii qananiin duutee kan jedhudha kan inni poostii godhe gaafa ni hojii xumuree dafee deebee ilaalu immoo qulqulleeffachuu gaafa deemu barbaadeen dhabe. Enna qorichaanii akka isheen duute poostii godhee ture poolisiin Oromiyaa faanaa kan jedhamu kan Oromoodhaan jechuudha. Oromeeffaan qubeedhaan kan barraa'e. Enna warri argitanii dubbachuu dandeessu. Ani qulqulleeffachuu gaafa deebi'u ka'ee jiran. Sigalee. Okay, tani
tani page irratti barreeffamee argite ati. Yeah. Enna otoon screenshotting godhini hin badu jedheen yaade bakka qulqullaa jira tenna yaade gaafan yaade deebi'ee qulqulleeffachuudhaaf sirriitti gaafan deebi'u immoo barbaadeen nabe jechuudha. Enna akka isheen qorichaan summiidhaan akka isheen duuteedha kan inni poostii godhe ture. Maa kaase booda? I don't know. Naafin galle kanaaf. Mee dhaqeetan laala faanaan jedhu san. Yaa deemiti ilaalee qulqulleef qorichaan summiidhaan akka isheen duuteedha kan inni poostii godhe ture jechuudha. Poolisii qubeedhaan kan barraa'e. Inni qulqulleeffadha. Kanuma raadiyoo faanatti miti? Raadiyoo faana yaa. Raadiyoo faana afaan Oromoo. Agartanii kinoo waan adda addaa odeeffannoo akkanatti haqni Hacaaluutillee awwaallame. Ani Oromoo summii bara kana hin agarre jechaadha. Quufni akka malee Oromootti taphatee jira. Akka malee. Akkuma tulluun jedhamuuti waa'een amma yoonii faa kuni dhuguma akkamitti yooniin faa dubbatanii namni amanuu danda'a. Jibba isaanii jalqabaa kaasanii uummata keenya duratti qabanuu beekamaadha. Waan barbaadan utuma waan barbaadan dubbatan akkamitti beekama waa'een. Amma ifa bayaa garuu fooqii irraa kuftee jedhanii dura sila gabaasa godhaniini akki poolisiin gadi lakkisee ture. Wanni afaan Oromootiin argin ture akka waan saraatanyaa manaa sanitti bitanii qorsa summii nyaachisaniiti qorannaan ka argamee jiru garuu Andualem irra hin jirudhanii ammaaf ammoo namni akka waan ija ofiitiin argetti firdii dhugaa kennuudhaaf irratti tuulu jiru isa kana ta'anii uduuf laallaniin jedha hamma gaafa guyyaa 14 sanii ofsaa maal jedhee akka gabba'uu fi maal jedhee akka odeeffannoon asitti haasaamuu fi kan argame kan biraadha. Garuu guyyichi suni oduun gahimmaaf lakkisaniif kaballeessan malee akka waan summiidhaan iddoo ooltisanii nyaata wayii nyaachisanii yookiin haga mana galtee lubbuun isii baateeti gaafa reefficha san dhaqanii lafaa kaasan nafti isii takka madaa takkan qabdu jedhanii akkamitti nama akkana fooqirraa kufee yookiin isa darbee yookiin akkana duute jedhanii murteessuun danda'ama. Rabbiin dhugaa haa baasuu obsaan eegaa mucaa kanas mana hidhaa san keessatti akka dhugaan isaas hin baaneef obboleettiin isaa achi keessa jirti mana san keessa jedhamee jira afaan isaanii irraa hin baanee hin dhageenye akkasuma. Wanti kun yeroo tokko tan fuula ishiitirra jiru kun namoota irratti innaa bahu akkasitti fuula isaanii kana diddiimessaa jechaadha. Fakkeenyaaf sarariitiif wanti yoo namarra deemte waan akkasiisanii yeroo tokko alaarjikii waan nama hooksisu malee isa fakkaatu jechaadha kun rukuttaan fakkaatu. Okay, galatoomi tulluun intalli ishii tanaa jecha jedheetu sirbi. Barreessee miti beekan. YouTube illee balleessine isa kamtu jiru beekan. Dhageessitee ma akka dubbanne maariifata lafa kamii balleessite beekan galatoomi lafa kamii balleessite beektaa kanaan dura yeroo Jawaarfaa qabaman yeroo Professor Marafa irratti Abiy Dulu yeroo sana video baay'ee hojjette garuu hunda yani video tokko iyyuu deleting godhu maaliif omaan sodaadhu waan ta'eef isa kana kanumatti qaban Abiyyiin qeequu wannoo jette immoo of course Abiy ammatti siyaasni Abiy siyaasa kamiyyuu kan caaludha waan ta'eef siyaasa jajamuu qabudha ammayyuu isa kana immoo ragaadhaan yeroo naa kenni sinaasofsiisa. Maaliif balleessite video